Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Arsii aanaa Sirkaa fi Asakootti wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru hordofee saamicha reebichaa fi mancaatii qabeenyaa hidhaa fi ajjeechaan nurratti raawwatamaa jira jedhan jiraattonni. Sochiin humnoota fiinxaleeyyii faannoo Amaaraa godinoota Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti taasisaa jiran yaaddoo nageenyaa ulfaataa nurratti ta'eera jedhan jiraattonni. Komishiniin marii biyyaalessaa dhiibbaa uumtotaa naannoo Oromiyaa waliin mari'ataa jira. Oduu kennaa ibaatiin Ameerikaan dippiloomaatota olaanoo ishee ergaa bakka bu'oota Hayat Tahrir al-Shami yookaan HTS waliin marii taasisanii booda badhaasa doolaara miliyoona 10 hoogganaa Siiriyaa Ahmad al-Shaaraa qabuudhaaf kana dura baastee hayxee jirti. Oduu isin dhageessisuun kasii wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Godina Arsii aanaa Sirkaa fi Asakootti wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru hordofee saamicha reebichaa fi mancaatii qabeenyaa hidhaa fi ajjeechaan nurratti raawwatamaa jira jedhan jiraattonni. Yeroo araarri akka bu'uudhaaf hawaasni qaamolee wal waraanaa jiran galgalaa fi ganamaa gaafachaa jiranitti wal waraansa adeemsifamaa jiru hawaasni ba'aa fi gala dhabee dararamaa jira jechuun jiraattonni irra deebiidhaan dubbatanii jiru. Dabalataa gabaasa kanaa akkitaanutti isiniif dhiyeessa. Godina Arsii aanaalee Sirkaa fi Asakootti wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru hordofee saamichi reebichi mancaatiin qabeenyaa hidhaa fi ajjeechaan nurratti raawwatamaa jira jedhan jiraattonni. Yeroo araarri akka bu'uudhaaf hawaasni qaamolee wal waraanan galgalaaf ganama gaafachaa jirutti wal waraansa adeemsifamaa jiruun hawaasni ba'aa fi gala dhabee dararamaa jira jechuun jiraattonni irra deddeebiidhaan dubbatanii jiru. Waliigaltee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi ajajaa zoonii giddu galeessaa WBO kan ture Sanyii Nagaasaa gidduutti mallatteeffame hordofee hidhattoonni hedduun isaanii wayita galan mul'atee jira. Haa ta'u malee itti garuu ajajni olaanaan waraana bilisummaa Oromoo WBO marroo dirribaan durfamu waliigalticha fudhatama dhabsiisee jira. Kanaanis waraanni gartokkeen bosonatti hafee amma humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO bosonaa hafee gidduutti bakkeewwan garaagaraatti wal waraansa adeemsifamaa jiraachuusaa kutaaleen hawaasa garaagaraa OFM itti himanii jiru. Godina Arsii aanaa Sirkaa gandoota baadiyyaa hedduu keessatti erga muddee 12 bara 2024 kaasee wal waraansa qaamolee lamaan gidduutti adeemaa jiruun qabeenyi uummataa saamamaa fi mancaa jiraachuusaa maddeen OFM itti himanii jiru. Ganda Gallaabee Amajaa fi Hulul kan Biduu Baalaatti argaman iddoo adda addaa gara Biqiltuu jedhamutti wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo booda waraanni mootummaa sakattaa WBO jechuudhaan hawaasa nagaa irratti saamicha raawwachuu fi akkasuma manneen qabeenya waliin gubuu jiraattonni himanii jiru. Muddee 18 bara 2024 ganda Soojjii Saadee jedhamutti namoonni lama kanneen maqaan isaanii obbo Waayyamaa Jaarsoo fi akkasuma dargaggoo Muhammad Amin Hussein jedhaman waraana mootummaatiin ajjeefamanii gatamuu isaanii dhagahamee jira. Ganda Waajjira Passaa jedhamutti ammoo manneen hawaasaa hedduun qabeenya waliin gubanii barbadeessuudhaan rakkoodhaaf saaxilamanii jiraachuun jiraattonni gandichaa manneen jalaa gubate dubbatanii jiru. Maddaa Gobanaa Yusuf Maddaa, Mahamud Maddaa, Said Sheektunii, Abdul Baasit Sheektunii kanneen manneen qabeenya guutuu waliin jalaa barbadeeffamanidha jedhan jiraattonni. Godinichuma aanaa Asakoo keessatti saamichaa fi dararaan hawaasa irratti raawwatamaa jiru hammaataa deemaa jiraachuun dhagahamee jira. Waraanni mootummaa halkan mana uummataa seenuudhaan gidiraa adda addaa ijoollee fi akkasuma dubartoota irratti raawwatamaa jira jedhame. Dargaggoonni fi ga'eessonni akkasuma gandoota baadiyyaa fi akkasuma magaalaa aanaa Asakoo jala jiran halkan doorsifamanii manaa bahanii ala galaa jiraachuusaa himamee jira. Gochii wal fakkaatan akkanaa kun magaalaa Abboomsaatti hanga magaalaa Heellaa jedhamtutti itti fufee jiraachuusaa himan jiraattonni naannawa sanaa. Sochiin humnoota fiinxaleeyyii faannoo Amaaraa
godinoota Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti taasisaa jiran yaaddoo nageenyaa ulfaataa nurratti ta'eera jedhan jiraattonni. Sochiin humnoota kana cimee mul'achaa jiraachuu kan ibsan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu Gandaa Sayyoo Rigeettaa jedhamu dhuunfachuu isaa qabatanii jiraachuu jiraattonni manii jiru. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Sochiin humnoota fiinxaleeyyii faannoo Amaaraa gandoota Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti taasisaa jiran yaaddoo nageenyaa ulfaataa nutti ta'eera jechuun jiraattonni himan. Sochii humnoota kana cimee mul'achaa jiraachuu kan ibsan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu Gandaa Samoo Rigaatee jedhamu dhuunfachuun qabataa jiraachuu isaa jiraattonni himanii jiru. Ajajaa waraana waliigalaa faannoo Amaaraa kan Wallaggaati kan jedhan Nugusee Waliiliinyaa aanaa Kiraamuu Gandaa Ashuu Kuusee jedhamu keessatti dhalatee guddate jedhan jiraattonni bara 2018 naannoo Haroo qubachuu kan himan maddeen meeshaa mootummaan ittiin hidheen caasaa fiinxaleeyyii ta'uun milishoota mootummaa waliin hojjetaa turan jedhanii jiru. Faannoo waraana kaabaatti bobbaafamuun meeshaa waraanaa hidhatanii turan walitti qabuudhaan naannoo Baagii jedhamu qarqara laga Mormor irratti wal leenjisaa turan jedhamee jira. Gandoonni naannoo magaalaa Agamsaa jala jiranis marfamanii fi yaaddoo humnoota kanaa keessa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Akkasuma Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamuu jala gandi Haroo qubsuma isaanii bal'aa ta'uu isaa kan ibsan jiraattonni magaalaa Agamsaa gidduu isaanitti argama jedhamee jira. Bakka kana irraa Kiraamuutti bobbaafamuudhaan humnoota addaa mootummaa yeroo san turan irraa dishqaa lamaa fudhachuu isaanii himanii jiru. Humni addaa naannoo hangar guutee turan qubsuma humnoota fiinxaleeyyii kana rukutuudhaaf yeroo deemanitti Oromiyaa irraa ajajaa kennuudhaan akka deemanii hin rukunne taasisuun hooggantoota yeroo sanaa hojiirraa ari'ataman jedhamee jira. Odeeffannoo biraa jiruun aanaa Kiraamuu naannoo Siree Dooroo bakka Dambii jedhamutti ijaaramanii leenjifamaa kan turan Iizii Wallaggaa jalatti ijaaramuudhaan hojjechaa jiru jedhu dhalattoonni naannoo sanaa. Ijaarsa humnoota fiinxaleeyyii kunneen taasisaa jiran caasaalee mootummaa akka beekan himamee jira. Humnoonni fiinxaleeyyii faannoo Amaaraa tibba kana ajajaa waliigalaa ijaaratan kunniin gidduma kana aanaa Kiraamuu magaalaa Harootti raayyaa ittisa biyyaa fi akkasuma hooggantoota naannoo sanaa waliin marii taasisuu maddeen naannichaa himanii jiru. Humnoonni mootummaa isaan mariisan kun meeshaa keessanii hiikkachuudhaan milishootaatti dabalamaa jedhamaniin jedhu. Yeroo kana humnoonni kun duraanuu meeshaalee bitadhaa itti waraana bilisummaa Oromoo boo eegaa jennaan bitannee kan nu hidhachiiftan fudhadhaa garuu kan bitanne akka bitannu kan nu taasise isinii qaamota mootummaa waan ta'eef hin hiikkannu yookaan immoo gatii ittiin bitanne nuuf kafalaa jechuudhaan didanii jiru. Humnoota kana mootummaan jalqaba ofumaa hidhachiisee ijaaree bobbaasuu yaadachiisanii jiru. Dibbana humnoonni fiinxaleeyyii wal ijaaranii fi leenjisaa turan ajajaa Wallaggaa hundeessuudhaan haleellaa fi qophaa'aa jiraachuu isaaniis ibsu hordofee uummanni yaaddoo nageenyaa ulfaataa keessa jiraachuu himamee jira. Aanaa Amuruu jala gandoonni baay'een sodaa nageenyaa ulfaataa keessa jiru jedhamee jira. Uummanni wal ijaaree hidhatee humnoota kana ofirraa ittisuudhaaf qophii ta'uun barbaachisaa akka ta'e amananii jiru. Komishiniin marii biyyaalessaa dhiibbaa uumtoota naannoo Oromiyaa waliin mari'ataa jira. Waliigaltee biyyaalessaa uumuu keessatti gahee namoota beekamoo fi dhiibbaa uumtoota olaanoo ta'uu komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Komishiniin marii biyyaalessaa dhiibbaa uumtoota naannoo Oromiyaa waliin mari'ataa jira. Waliigaltee biyyaalessaa uumuu keessatti gaheen namoota beekamoo fi dhiibbaa uumtoota olaanoo ta'uusaa komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti waltajjii ajandaa marii walitti qabu namoota beekamoo fi dhiibbaa uumtoota hirmaachise magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jira. Komishinarri itti aantuu komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Aadde Huruut Gabrasillaasee nama beekamaan beekadha. Beekaan ammoo beekumsa isaan biyya ijaara jedhan. Kanumarraa ka'uudhaan hirmaattonni kunneen dhimmoota madda rakkoo biyyaa ta'an adda baasuudhaan furmaata akka argatan taasisuun gahee isaanii akka baatan Aadde Huruut gaafatanii jiru. Komishinarri komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Dr. Ambaayyee Ogatoo hayyoonni mariichaa irratti hirmaatan ajandaalee biyyaa ijaaran ceesisanii fi akkasuma waliigaltee biyyaalessaa fidan waltajjii itti dhiyeessan ta'uu ibsanii jiru.
Oduu kennaa ibaatiin Ameerikaan dippiloomaatota olaanoo ishee ergaa bakka bu'oota Hayat Tahrir al-Shaamii yookaan HTS waliin marii taasisanii booda badhaasa doolaara miliyoona 10 hoogganaa Siiriyaa Ahmad al-Shaaraa qabuudhaaf kana dura baastee hayxee jirti. Gargaarsa ministeera dhimma alaa Barbaraa Liivii mariin Shaaraa waliin taasifame baay'ee bu'aa qabeessa ta'uu fi ammas haasa'uu isaadhaaf qophii ta'uu isaa dubbatee jira. Dabalataa gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Ameerikaatti dippiloomaatota olaanoon ishee erga bakka bu'oota Hayat Tahrir al-Shaamii yookaan HTC waliin marii taasisanii booda badhaasa doolaara miliyoona 10 hoogganaa Siiriyaa Ahmad al-Shaaraa qabuudhaaf kan dura baastee turte hayxee jirti. Gargaaraan ministeera dhimma alaa Barbaraa Liivii marii Shaaraa waliin taasisaniin baay'ee bu'aa qabeessa ta'uu fi akkasuma ammas haasa'uudhaaf qophii ta'uusaa dubbatanii jiru. Jilli Ameerikaa kun magaalaa guddoo biyyattii Damoskoo kan ga'e hidhattoonni HTC torbee lama kan hin guunne keessatti mootummaan Bashiir al-Asaadiin ergaa kuffisanii boodadha. Waashingteen ammallee garee finciltootaa kana garee shororkeessaa jechuudhaan farajjee jirti. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa dippiloomaatonni kunneen seera ce'umsaa Ameerikaa deeggartuu dhimmoota naannoo fi akkasuma barbaachisummaa ISIS ooluu irratti mari'achuu isaanis mirkaneessanii jiru. Dubbimaan kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti aangaa'onni waa'ee lammiilee Ameerikaa bara sirna Asaadii dhabaman gaazexeessitoota Astuusiiti kan bara 2012 Damoskootti butamtee fi akkasuma ogeessa fayyaa sammuu Maajil Kaalmaazii kan bara 2017 bade odeeffannoo dabalataa akka barbaadan beeksisee jira. Dubbi himaan ambaasii Ameerikaa ibsa gaazexeessitootaaf kenneen kanaan dura liif irratti hirmaachuu qabu ture sababa yaaddoo nageenyaatiin haqameeraas jedhan. Haa ta'u malee ibsa gabaabaa kanaan sababa cufamuu daandii Iraan kan ta'e ta'uu isaa ibsuudhaan sababa rakkoo nageenyaan kan jedhu haalamee jira. Daawwannaan kun waggoota kurnan booda daawwannaa dippiloomaasii Ameerikaa Damoskootti taasifame isa jalqabaatis jedhamee jira. Daawwannaan kun erga Asaad Siiriyaa keessatti aangoorraa kaafamee booda jijjiirama tasaa kan ta'e yoo ta'u deeggarsi biyyoonni Arabaa mootummaa haaraa kanaadhaaf taasisan tarkaanfii Ameerikaa fi akkasuma Awurooppaa dhiibbaa uumuudhaaf fudhataniidhaas jedhani. Daawwannaa kana hordofuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Ingilaand, Faransaay fi Jarman dabalatee jilli biyyoota biroo irraa argamanii jiru. Daawwannaa kana irratti jilli qondaalota olaanoo Ameerikaa akka Barbaraa Liivii argamutti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden, Roojar Kaasterii fi akkasuma gorsaa olaanaa biiroo dhimmoota baagiddu galeessaa Daani'eel Ruubinistaayilik fa'aa kan dabalateedha. Dubbi himaan kun itti dabaluudhaan jilli kun gareewwan haasaa siivilii fi miseensota hawaasaa adda addaa Siiriyaa waliin wal arguu egeree biyyattii isaanii fi Ameerikaa akkamitti akka isaan gargaaruu dandeessisu irratti mari'ata jedhamee jira. Daawwannaan kun Ameerikaan ammallee HTS akka dhaabbata shororkeessummaatti ramaduus bulchiinsi siivilii akka hundeeffamu dhiibbaa gochuudhaaf kan kaayyeeffate akka ta'e Ameerikaan haasa'uu fi qophii ta'uu ishee agarsiiste jedhamee jira. Waashingteen garee kana akka dhaabbata shororkeessummaatti ramaduun otoo hin danqin amma haalli Damoskoo qoqqophii malee ce'uu ishee salphaa ta'uu isaa mirkaneessee jiraas jedhani. Gama biraatiin ammoo kaaba bahaa Siiriyaa bulchiinsa Daayir al-Zooroo keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwatameen hoogganaan ISIS Abu Yusufii fi hiriyoonni isaa lama akka ajjeefaman ajajni guddu galeessaa Ameerikaa mirkaneessee jira. Ibsaa jimaata darbe kennaniin haleellaan qilleensaa kun kamisa darbe naannoo kanaan dura to'annoo mootummaa Saad jala ture keessatti raawwatame jedhamee jira. Ajajaan ajajaa giddu galeessaa Jeneraal Maayikil Iraak Kuriilaa Ameerikaan ISIS haala yeroo amma siyaasa keessa jirutti fayyadamuudhaan irra deebiidhaan akka gurmaan akka hin eeyyamne erga dubbatanii booda gareen kun loltoota ISIS 8,000 ol Siiriyaa keessatti hidhannoo gadhiisuudhaaf karoorfatee jedhamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataarraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu na faana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.